eegaan mudannoowwan garagaraa ilaaleen booda shororkeessummaa eenyutu gulantaaf qabate yookiin ammoo shororkeessummaa eentu addatti itti fayyadama kan jedhu hubadhe. Akka kiyyaatti shororkeessummaan gulantaa yookiin meeshaa dhuunfaa warra siyaasaati. Shororkeessummaan gulantaa warra siyaasaati. Warra siyaasaa USA tahee, UK tahee yookiin Indiyaa shororkeessummaan gulantaa warra siyaasaati. Yoo kaayyoon teenya shororkeessummaa balleessuu taate, ka'umsi bu'uura shororkeessummaa maal akka ta'e hubachuu qabna. An Dr. Fayyaati. Mallattoolee dhukkubaa qofa laaluudhaan dawaa kan nutti namanu. Ka'umsi dhukkuba sanii maali kan jedhu hubachuu fi barbaadutti amanna. Sanbooda jarmicha dhukkuba fide ajjeefna. Wal'aansi gaariin isa kana. Ka'umsi shororkeessummaa maali? Ogeeyyoonni ka'umsi shororkeessummaa sarbama haqaatii ja'an. Wayita haqni namoota wayii sarbamu. Wayita uummata wayii irratti dabni dalagamu. Uummanni sun daba sanfiraa deebisuuf tattaafata. Ka'umsi shororkeessummaa isa kana qofa. Haleellaa fulbaana 911 kan gamooleen Niiwoork lamaan jiisee fi haleellaa adoolessa 7 Londanitti mudate. Akkasuma haleellaawwan garagaraa kan magaalaa Mumbaayitti mudatan. Ajjeechaa namoota kumaantamaan lakkaa'amanii kan Afgaanistaan, Iraaq, Gujaraat, Boosniyaa, Falastiin, Lubnaan yoo xiinxallee ilaalle ka'umsi waan kana duubaan jiru guddaan warra siyaasaati. The main cause are the politicians. I was wondering that when Wayitaan biyya Ingiliz seenu dargaggeeyyii musliimaa 20 takka maaf hidhaman je'eetiin yaadaa ture. Mootummaan warra kana ji'oota hedduu hordofaa ture ja'an namoota warra hidhaman kanneen beekan hedduu walgarree haasawaa turre. Akka jirinaan ja'anitti kun waan amanamuu miti. Warri hidhame kan osoo haleellaa raawwatuuf sosso'an qabaman ja'aman sun gocha kanarratti warra hirmaatanii miti ja'an. Boodara dubbiin takkanaaf galte. Yeroo sanitti Israa'el Lubnaan irratti waraana bantee turte. Namoonni kumaantamaan lakkaa'aman waraana saniin ajjeefamanii jiran. Haleellaa Israa'el Lubnaan irratti bante kana lammiileen Biriteen mormaa turan. Mormii lammiilee Ingiliz kana dhaabsisuuf tooftaa tokko barbaaduun dirqama ture. Haala kanaan musliimoonni 20 takka kan daandii xayyaara Biriteen irratti haleellaa raawwatuuf qophiirra turan qabaman oduun jettu dalagamte. Tun oduu guddoo waan taateef lammiileen Biriteen ajjeechaa lammiilee Lubnaan kan kumaan lakkaa'amanii akka irraanfatan godhaman. Haaluma wal fakkaatuun Indiyaatti warri siyaasaa waa'ee waraana Kaargil haasawan. Wayita rakkoon warra siyaasaa mudattu waa'ee Kaargil, waa'ee Paakistaan haasawan. Siyaasaadha. Akkasan hin qalbiifne yaada uummataa micciiranii jijjiiruuf. USA haa ta'u, UK haa ta'u, Indiyaattis kanuma. Ka'umsi ijoon warra siyaasaati. Biyyi teenya Indiyaan waggaa 60 dura Biriteen jalatti bulaa turte. Warri Biritish sagantaa siyaasaa qoqqoodii bulchu jettu qaban. Ta'us waggaa 50 dura gabrummaa warra Biritish jalaa bilisoomuu dandeenyee turre. Akka carraa ta'ee warri Biriteen nurraa deemus sagantaa siyaasaa isaanii garuu asumatti dhiisan. Warri siyaasaa keenya ammoo sagantaa siyaasaa qoqqoodii bulchi jettu tana jararraa dhaalan lafan keenya. Sagantaa siyaasaa qoqqoodii bulchi tana sagalee filannoo argachuuf itti fayyadaman. Galmeerraa akka hubatuu dandeenyetti addunyaarraa biyyi jeequmsa ol'aanaa qabdu Indiyaadha. Guyyattiis ta'uu baatu yoo xiqqaate torbaanitti yeroo takka jeequmsa hawaasaa qabna. Biyyi teenya guddoon tun tan amantii fi aadaa hedduu qabdu jeequmsa hawaasaa hedduu qabdi. Ka'umsi kanaa ammoo qajeelaanis ta'ee karaa biraatiin warra siyaasaati. Isaantu harka keessaa qaba. Sagalee argachuuf, aangoof, maallaqaaf jecha wantoota kanneen qindeessan. Saniin alatti ammoo qabatamaan an namoota musliiman taane hedduun wal harkeetiin jira. Tun dalagaatii an barataa amantii wal bira qabee qoratu. Namoota laalcha garagaraa qaban hedduuniin wal harka. Walumaa galatti uummanni Indiyaa nagayaan jiraachuu jaalata. Garaagarummaa ni qabna. Garuu wal loluun barbaannu. Warra siyaasaa kanniintu walitti nu oofa. Warra siyaasaa kanniintu sagalee filannoo argachuudhaaf jecha amantiilee garagaraa jidduutti wal jibbaa fida. Yoo hubattanii ilaaltan jeequmsa biyyattiitti mudatan hundaaf namoota siyaasaatu ka'umsate. And you see almost all the riots that have taken place, indirectly or directly, they are the cause. We know that few years back, there was a political... Waggoota muraasa dura dubbii siyaasaa tan namaan soban takkaatu jira. Sunis rakkoo masjida Baabirii fi Raamjanam Buumiiti. Masjidni Baabirii fi Raamjanam Buumii Ayoodiyaatti argama. Warri siyaasaa dubbii dhimma masjidaa Baabirii fi Raamjanam Buumii nutti fiduun dura hagam keenyaatu dhimma kana beeka. Hagam keenyaatu beeka. Awwaa'ee kana amma duran dhageenye. Warri Hinduutis wayitaan gaafadhu duraan hin beeknuu naan jaan. Eega warri siyaasaa dubbii siyaasaa ittiin oowwifatan godhaniin booda nuti hundi beekuu dandeenya. And we know akkuma beeynu muddee jaha bara 1992 iddoo sanitti uummanni hedduun walitti qabamee ture. Manni murtii ol'aanaan bakka wal dhabbiin jirtutti walgahiin godhamuun qabdu je'ee seera baasee ture.
warroonni siyaasaa muraasni dhimma masjida Baabrii fi Raamjanam Buumii akka ol bahu godhan. Gaafa muddee jaha ammoo namoonni walgahii walitti bahan. Warroonni aangora jiran manni murtii olaanaan akka isaan gargaaru ni beekan. Walgahii san karaa salphaan dhaabsisuu ni danda'an ture. Laaftutti karaa salphaan dhaabsisuu ni danda'an ture. Garuu yoo walgahii tana dhaabsisan sagalee filannoo dhabuu danda'an. Kanaafuu walgahichi akka godhamu taasisanii itti dhiisan. Walgahiin ni godhamte. Warri Kaarsevaaks jaaman kunneen kumaan lakkaa'aman achitti walitti qabamanii turan. Kana booda itti yaadamee masjidni Baabrii akka diigamu taasifame. Sagantaan san kallattiidhaan chaanaloota garaagaraatiin tamsaafamaa turte. Kophee fi waan xixiqqoo kophee fakkaattuun ijaarsa guddaa san akkamitti jiisuun danda'ama? Hin danda'amu. Wantoota dho'aan kaa'anii turan. Wayita gochi kun itti yaadamee raawwatu yeroo gartan boombiin jiraachuu sii mirkaneeffachuuf ogeessa ta'uun isinirraan eeggamu. Akka namattu ni mul'ata. Salphaatti hubattan. Ijaarsi sunis lafa dhahe. Ijaarsi guddaan sun kophee fi waan akkasiitiin lafa dha'uu ni danda'a. Tarii Joorji Buush mudannoo muddee jaha bara 1992 eegalaaleen booda haleellaa fulbaana 911 mudates ifumaaf xaxe. Yeroon hin qabu keessoo waa'ee dalagaa shiraa mootummaan daleeduu ibsuuf naaf hin geessu. San kophaa isaatti sagantaa addaa barbaada. Waa'ee dalagaa keessoo Inside Job fulbaana 911 lammiileen Ameerikaa hedduun irraa haasawanii jiran. Tarii Joorji Buush mudannoo Indiyaa san arkee yaada san arkate ta'a. Tanuma achi geessee Niiyorkitti raawwate dhiiroo. Hundaafuu boodarra mudannoon san gara jeequmsaatti jijjiiramte. Biyya guutuu keessa jeequmsaatu ture. Eegee Indiyaa fi Paakistaan adda bahaniin booda jeequmsi guddaan mudate kana. Lammiileen keessattuu musliimoonni kumaan lakkaa'aman ajjeefamanii jiran. Eentu dhimma kanaaf qeeqamuu qaba. Lammiileen Indiyaa warri nagayaa waliin jiraatu dhimma kanaaf akka walitti ka'an dirqisiifaman. Qabsootti ka'aa warra amantii isiniin faallaa qabu fixaa ajjeesaa ja'aman. Warra nagayaa waliin jiru balbalchanii gocha hammeenyaa sanitti kaasan. Akkuma beekamu yeroo sanitti magaalaan akkaan miidhamte Boombayi. Wayita biyyoonni lamaan adda bahan jeequmsi Boombeetti mudate. Akka seenaa Boombeetti kaduraati. Gaafas namoonni ajjeefaman. Lakkoofsa namoota muddee bara 1992 fi amajjii 1993 ajjeefamee hin gahu. Poolisoonni rakkoon tun akka jabaattu barbaadan. Jeequmsa san karaa salphaan dhaabsisuu ni danda'an ture. Humna waraanaatiin marsanii karaa salphaan dhaabsisuu ni danda'an ture. Garuu hin dhaabsifne. Hedduun isaanii usaniituma daawwataa turan. Lakkoofsi isaanii xiqqaatus garuu warri gariin ijibbaatanii turan. Ta'us harki caalu warra usee daawwatu ture. Inuu waraanni gariin itti hirmaatanii jiran. Poolisonniinis warra siyaasaatiin dhiibamuu isaanii ni beeyna. Poolisiin wayita waa dalagu warri siyaasaa jidduu jira. Kanaaf ammaas qeeqni garuma warra siyaasaatti deebi'a. Booda mootummaan komishinii tokko hundeesse. Kunis namoota lakkoofsaan xiqqoo maayinoritii ta'an garaa qabbaneessuuf yaadamee dalagame. Abbaa murtee Shirii Kirishnaa jaamuu muudan. Komishiniin sunis komishinii Shirii Kirishnaa jaamee yaamame. Akkuma beeynu abbaa murtii Shirii Kirishnaan nama amantii Hinduu haalaan hordofu. Akkasiis ta'u abbaa murtii qajeelaa fi amanamaadha. Akkuma abbaa murtii Soobeet Horisheet kan as nu jidduu jiruuti. Abbaa murtii amanamaadha. Warra haqaan murteessu. Murtiin inni kan nilaagaa warra mootummaa gaddabruu didde. Fixuuf waggaa muraasatti fudhate. Inni ka'umsi jeequmsa sunii maal akka ta'e qorate. Warra siyaasaa fi poolisota waliin haasawee jira. Qajeela buufataalee poolisii 26 daawwate. Galmeelee qoratee poolisoota turanii fi haara waliinis haasawee, warra miidhame waliin haasawee, warra miidiyaa wajjin haasawee, eega qorannoo dheeraa gaggeesseen booda murtii daamningi verdict jedhamtu tan komishinii Shirii Kirishnaa kan namti nuuf dhiyeesse. Jeequmsa kanaa kanneen akkamitti dhaabsisuu akka qabnus karaa nuuf kaa'ee jira. Garuu yeroo itti fudhate warri siyaasaa haa turuu ja'an. Sababni isaa yoo gabaasa inni dhiyeesse dalagaarra oolchan sagalee filannootii dhabna jaanii sodaatan. Yeroo sanitti namoota muraasa gammachiisuuf komishiniin dhaabbate. Komishiniin meeqa dhaabbatee rakkoo Indiyaatiif furmaata akka kanneen beeku. As biratti wanni hubanne kun mala waan tokko ittiin tursiisan. Lammiileen nagayaa Indiyaa keessattuu nuti warri musliimaa seera mana murtii Indiyaarraa amantii ni qabna. Yoo warri siyaasaa nu ganees, yoo lammiileen biroo nu gananiis, yoo poolisiillee nu gante biyya tana keessatti seera mana murtiirraa amantaa ni qabna. Akkuma beeynu xumura irratti lammiileen nagaa hidhamanii turan gadi dhiifamanii jiran. Haa ta'u malee miidhaan isaan irratti raawwatame waan irraa haqamuu danda'u miti. Maayyii irratti ji'oota muraasa booda bitootessa 12 bara 1993 dhoohinsi boombii deddeebi'ee hoggu 13 boombeetti mudate. Kanaanis lammiileen nagayaa boombee 250 ta'an ajjeefamanii jiran. Lammiileen nagayaa 250 ol ta'an ajjeefamanii lammiileen 700 caalan ammoo miidhamanii jiran. Warri siyaasaa wanni kun karoorfamee raawwatamaa jira ja'an. Abbaa murtee Shirii Kirishnaa kun waan karoorfamee raawwatamaa jiru miti. Hijaa bahuu fi ija. Musliimoonni kuma ol ta'an jeequmsa boombeetti mudateen ajjeefaman. Musliimoonni nagayaa 1500 ol ta'an jeequmsa boombeetti muddee bara 1992 fi amajjii 1993 raawwatameen ajjeefamanii jiran. Haleellaan boombiittis haaloo bahannaa waan kanaati. Aangawoonni mootummaa fi poolisiin musliimootaan raawwatamee ja'an
gargaarsa namoota birootiin dhohiinsi boombii kun raawwatamee jedhan. Hundi isaanii koomishinii poolisii dabalatee haleellaan kun hijaa mudannoo magaalaa boombeetti raawwatamee ta'uu walii galanii jiran. Akkuma beeknu jeequmsa muddee bara 1992 fi amajjii 1993 booda musliimoonni karaarra deemuu ugguramanii turan. Sochii birootis taasisuuf haalli jiru ulfaataa ta'ee ture. Warri Hinduutiif ammoo baabura yaabbatanii deemuun otobisa yaabbatanii deemuun ulfaatee ture. Warri musliimaa naannoo namni musliiman taane jiraatu keessa deemuun itti ulfaatee ture. Qaanfachaa mataa gad qabachaa deeman. Eega boombii bitooteessa 12 bara 1993 dhooheen booda haalli jiru hundi ni jijjiirame. Musliimoonni hedduun nama nagayaa ajjeesuun dhoorkaa akka ta'e ni beekan. Haa ta'u malee rakkoo mudateef jecha namoota haleellaa boombii raawwataa jiran kanneen itti gammachuu qaban. Keessi isaanii gammadaadha. Islaamummaa keessatti dogoggorri lama toltuu takka fiduu hin danda'u. Diin Islaam gocha kana ni balaaleffata. Lubbuu nama nagayaa ajjeesuun balaaleffatamuu qaba. Waan namni wayii haqa kee dabseef jecha lubbuu nama nagayaa ajjeesuu hin dandeessu. Miseensa hawaasa haqa kee dabsee waan ta'eef jecha nama biroo ajjeesuus hin dandeessu. Islaamummaa waan kana ni dhorka. Abbaan fedhe haa raawwatu. Namni lubbuu nama nagayaa 250 gaafa bitooteessa 12 bara 1993 ajjeesisan Islaamummaa ni balaaleffata. Musliimoonni hedduun nama nagayaa ajjeesuun haraam dhoorka akka ta'e ni beekan. Haa ta'u malee keessi isaanii gammadaadha. Ammoo waan gaarii tokko harkachuuf jecha karaa dogoggoraa fayyadamuu hin qabdu. Fayyadamuu hin dandeessu. Islaamummaan karaa dogongoraa fayyadamtee waan gaarii akka harkattu siif hin hayyamtu. Ajjechaa nama nagayaa kanaaf sababaan qabatamaan dhiheeffachuu dandeessan tokkollee hin jiru. Yaadame maatiin namoota lammiilee nagayaa 250 ajjeefaman sunniin wayita musliimaatu ajjeesee beekan. Amantiin tun amantii akkamiitiin jaani? Badii maal isin irratti dalagan? Isin arrabsanii? Nama simiidha qabdee mana murtii geessitee badii irratti raggaasiftee yoo adabsiiftee rakkoon qabu. Amantiin hundi kanaaf hayyama siif kan. Namoonni nagayaa karaa irratti ajjeeftu maal si godhan? Yaada tarii namni sun yookiin maatiin isaa nyaapha islaamaa adda dura yoo taanoo diin islaam ajjechaa nama nagayaa kamiitiifuu hayyaman godhu. Gochuu kun balaaleffatamuu qaba. Wayita walitti hidhamiinsa wantootaa hubannu eentu qeeqamuu qaba. Dhukkuba tokko fayyisuurra duruma ittisuutu irra filatama. Eentu qeeqamuu qaba. Wayita walitti hidhamiinsa wantootaa laallu osoo miseensonni paartii mormitootaa dhimma masjida Baabirii fi raamjanam buumii bu'aa siyaasaa harkachuuf jecha itti fayyadamuu baatanii haleellaan boombee kan bara 1993 sun hin mudatu ture. Warri siyaasaa aangoora jiru walitti qabamiinsa san dhaabsisuu ni danda'an ture. Diigamiinsa masjida Baabirii dhaabsisuu ni danda'an ture. Hayyama mana murtii olaanaa ni qaban, waraana ni qaban, poolisii ni qaban, garuu ni sodaatan. Yoo waan kana dhaabsifne sagalee uummataa dhabna jaaniiti diigamiinsaaf karaa banan. Namoonni sadarkaa lammaffaarratti itti gaafataman aangoota aangoora jiran. Sadaffaarratti ammoo lammiilee Indiyaa kanneen warra siyaasaatiin dhiibamanii uummata maayinooritii ta'an irratti bobba'ani. Isaan ajjechaa musliimoota nagayaa kumaan lakkaa'amanii irratti hirmaatanii jiran. Isaanis itti gaafataman. Afuraffaratti kan gaafatamu poolisiidha. Poolisiin jeequmsa boombeetti mudate karaa salphaan dhaabsisuu ni danda'a ture. Yookiin ammoo jeequmsa Indiyaatti mudatu hunda karaa salphaan dhaabsisuu ni danda'a. Nuti lammiileen hafne leenjii waraanaa hin qabnu. Kanaafuu poolisii waloluu hin dandeenyu. Poolisiin jeequmsa magaalota hedduutti ka'u dhaabsisuu ni danda'a. Haalaan salphaadha. Haleellaa shororkeessummaa dhaabsisuun ulfaataadha. Isa boodaan itti deebi'a. Haa ta'u malee jeequmsa dhaabsisuun salphaadha. Garuu akka dhaabbatuuf shora taphachaa jiran gariin ni sodaatan. Kanneen haala jiru hunda keessa dabranii lammiilee nagaa miidhaman gargaaran ni jiran. Ta'us irra hedduun isaanii warra usee daawwataa ture. Inuu gariin keessatti hirmaatanii turan. Garii warra usee ilaaluu sun yoo dhimma kana keessa seennee dhaabsifne warra siyaasaatiin walitti buunee magaalaa tana jijjiiramuu dandeenyaa jedhanii sodaatan. Isaan illee qeeqamuu qaban. Warri afuraffaratti qeeqamu poolisiidha. Shanaffaratti ammoo namoota haleellaa boombii raawwatan. Islaamummaan karaa dogongoraa fayyadamuun waan gaarii harkachuun hayyamu. Gareeleen shanan walqixa qeeqaman. Yoo haleellaa shororkeessummaa dhaabsisuu barbaaddan sababa bu'uuraa laala. Haqa dabsamaa jiru qajeelchaa. Daba namoota muraasa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisaa. Shororkeessummaan gaafas ni baddi. Haalli hamaan kun ni dhaabbata. Poolisiin dhoohinsa boombii dhaabsisuu hin danda'u. Ni beeyna, ni hubanna. Salphaa miti, hojii ulfaattuudha. Garuu jeequmsa dhaabsisuun salphaadha. Haaluma wal fakkaatuun jeequmsa Indiyaatti mudatu yoo laaltan hedduu wal fakkaata. Namoota wal fakkaatutu itti hirmaata. Keessoon isaa garaagarummaa qabaachuu mala. Garuu namootuma wal fakkaatutu itti hirmaata.